akkuma isaan hin jira gaa'ee bakki sunis gaanii beektaa ijoollee qabas gandinis namni ijoollee qabus gaanamaanis waliin hin ta'u ijoolleenis bakki ta'u nuun taanee bar mana biraa faasilaawwan nu laalta jeetin sitti bilbile. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtanii boliyan kiyya kamila qabdanii jirtanii jabaatanii isin jecha alhamdulillah kun jira gaanisi. Egaa akkuma agartanii ilmaanii wajjiinis ilmaan guuranne manarraa yaa'anii jirra. Mana sin jirru mana namaa jirra. Alhamdulillah jalaa baafannee gaagaallichi kunoo. Mana dhufee akkatti gaanuu nu adhatu jira. Maata akka waan nu godhaanti onni inni nu godhus hin jirtu. Taa'i baabaa taa'i. Onni inni nu godhu hin jirtu jechuudha. Waan rabbiin na godhinis waan akka ilmi namaa na godhuu hin danda'u. An dhugaan miciyyoo sanillee dhugaan waraane malee karaa dabarratti karaa sobarratti waraanne hijibarratti waraanne. Badii isaanii tunuun dibalee badii nan qabu takkallee hin jirtu. Wanni inni na barbaadee na fidus hin jirtu jechuudha. Waa takkallee na barbaadee na ajjeesuu na fannisuu akka juusuun guutuu hin danda'u. Hin danda'u akkamitti danda'u inni inuu hin danda'u. Akka jettu sun hundi siin ta'u siin mijaa'uun siin jaasiifin hima. Anilleen yoonin karaa sirriin ta'in irratti waraane akkanumaan lafaa kaatee waraantee jettee loltaatilleen malee akkanumatti loluun eessaa si qabaa'u. Eessaa si qabaa'u odoo argeesin fannisaa sin ajjeesa waa takka wanni na ajjeeftulleen hin jirtu wanni na fanniftulleen hin jirtu waa takkas na godhuu hin dandeessu jechuudha. Kunuunan jira ammaa nagaan hin jira mana namaatiin jira. Wanni ati na gootu hin jirtu jechuu barbaadeeti. Akka kalee akkatti lafa dhiittu saniin mana dhayitee akkatti lafa dhiittu saniin odonatti dhuftee akkam na godhuu feeta. Odonatti dhuftee daanuu ajjeef ta'u. Lubbuu namaaf ta'u edha haraqaa biiftu. Haraqaa biiftu lubbuu namaaf ta'a jechuudha ta'e silaa odoo mana sanitti na agartee kalee. Akka chiikatti u'uu itti saniin odoo na agarte ati nararraaf ta'ee dhugaa si argeetiin jira nararraasuu hin dandeessu. Waa takkallee na godhuu hin dandeessu. Maa wanni ati na gootu hin jirtu. Tanaaf ofirraa gad dhaabbadhuu siin jafayyaa nagaa achillee fiidee hin maraattee ifillee hin maraachin. Ishumaa wajjin achi taa'e firraachuma ciise malee ani waa takka na godhuu hin dandeessu. Wardan barbaadetteetis lafa hin dhiitini. Barbaaddellee odoo agartellee waa takka nan gootu ani. Waa takka wanni ati na gootu hin jirtu jeetiin jira. Akkasuma gaafa obboleeyyan kiyya mana namaa tattaa'u jira mana namaa dhayinneeti. Manni kunis manni namaatis akka mana keetii siin ta'u. Ilmaan hin qaba ilmaanii wajjin namni nama fedhus hin jiru akkuma beektanii. Yoo mana biraa fa'aa barbaaddadhe malee ganaa mana biraa fa'aa barbaaddadhee kireeffadhe malee jechuudha. Manni namaatis hin ta'u jechuudha nama ilmaan qabuufi. Egaa ammaa isaanis ilmaan qaban ganda kun ofiifis ilmaan qabanii. Ilmaan kiyya kana wajjin immoo kiyya kunillee nama lama qabanii. Waliin ta'an jechuun ilmaan namaatillee saniifu. Inshaallah rabbiin mana naa baasu gaa rakkadheetiin jira namni gaa inshaallah rakkataniituma waa arganii. Rakkoo boodan bal'oodhaa rabbi naa godha. Odoon mana qabu manarraa beetin kun akkana deddeemee farqaa qaalicha maraataa kanatti waa hundattuu isaan nanaqaa waa hundaa'uu sababaa isaati. Rakkatu jira jechuudha. Ilmaan isaa wajjin jechuudha. Odoon kophaa kiyya ta'ee waa takka ilmoo takkitti na jalaa ciccuu baatte namni inni tiyya liphii tiyyallee na argu hin jiru jechuudha. Rakkadhullee waa takkallee rakkadhu jechuunaaf bal'atti malee. Garuu namni ilmaan qabu ittuma rakkatti dhugaadha. Bal'attee fi karri dhaqu hin jiru jechuudha. Ilmaanii wajjin hogga mana ofirraa ba'e ittuma rakkatti jechuudha. Inshaallah rakkoo boodan bal'oo rabbi naa godhu waa takka. Inni sin ajjeesa jus yoo rabbiin na oode malee na ajjeesuu hin danda'u beekanii. Saniifuu mee taa'i baba taa'i maa akkana kun taa'i reeti. Mee egaa saniifuu akkuma agartanii biinii tokkotti bilbilaan illee bakka nuti jirru mana kanallee isumaan naa godhee as dhufe ni beekaa. Itti bilbileetiin gaamanni kunillee nu taane mana biraa nu barbaadii asuma ta'a jees gaa numa teenya obsineetuma. Inshaallah yoo mana nu barbaadee wanni nu mul'ates firraa yaanaa jechuudha mana kanaa isi. Taa'i baaba taa'i ittiin bilbilaa waan inni naan jiru gaamee walumaan ilaalla.
naddutti gaanillee rakkatee jira. Isaan manarrallee si baasee jeet kun gattaa'imatti bilbila. Manarrallee si baasee isaa una najjeesaan rarraasaa jee hadhatu jira gattaa'e si bilaan. Cinqanii jiran kun akkana fitinaa qabii tanan beekanii gallakkiseetiin nagaa hangaa mana bal'aa keessa taphachuu turanii taa'imee taa'i. Dhiisi. Meettiin bilbila kun itti bilbileetiin jira. Inshaallah gaamee mana siniif hin barbaade yusuu hanji walumaa allaalla. Taa'e baabaa taa'e. Halo. Assalamu alaikum. Akka bibini naga. Fayyuma. Jirra wallah alhamdulillah. Serta. Agora jirta. Angga makuma manumati kuma kabdu sanin jira manuma namati. Makuma sanin jira gayi bakki sunis gani beektaa ijoollee qabas gandinis namni ijoollee qabus gaanamaanis waliin hin ta'u ijoollenis bakki ta'u nuun taanee war mana biraa faasilaawwan ulaalte jeetin sitti bilbile. Nagaa gayi numa jirra mun alhamdulillah. Thai. Ayyee gaafaddeeffadhu mana nuu laali gayi mana bakka fagoo bakka kophaatti mana nuu laali. Egaa kun maraatee takkatti magaalaa keessa fiigee barbaadu jira jedhani. Ini barfayyaa qabu inni waa fayyaa miti bar maraatuuf deemaa fakkaata maaltu hin beeka duraanu maraate. Anjalumaa bakkuma inni nan agarreetti hin jalaa hiiqatuma see ta'a. Gaadda fi mana barbaade gaafa nama ijoollee qabu nama ijoolleetii waliin ta'u saniif wasitti ilmaanii wajjin rakkadhe. Mana sanii lakkii jalaa gabbayeetiin jira gaa'e. Fardeeffadhu wayyee barbaadi manaa maal daawwatta. Taa'e baaba. Ayyee galatooma ayyee ayyee noo obboleeyyan kiyyaatti bilbileetiin jira biinitti illeedha. Inshaallah mana isiniif hin barbaada jee rabbiin mana numaa baasuu du'aa inaa godha. Qaallichi maraatan kun akkanatti ol qurxatee magaalaa keessa fiigee si barbaadu jira naan jedhanii namni naa hime. Biinillee walumaan nu barbaadu jira warra argeessaa sin dhiisuudhaan rarraasaa yaa waa takka isallee godhuu hin danda'u. Isallee anumaattu naa dirmadhu jee itti wajjin cinqu jira malee innillee isa wanni godhu ittiin jiru. Haraqaati yagaa akka ammas yaa'iin biraan kaanee inshaallah rabbiin naaf isa ijaan wal nu garsiisin ani manuma rabbii yeroo gabaabsuu keessatti naa baasu. Ijoollee xiyyatanaa wajjin rakkachuutti hin jira jechuudha. Odoo kophaa xiyyataa ta'e fiigeetiin caakkallee buusillee taatu seenee firaa taa'aa jechuudha waan takka keessattuu arguu hin danda'u. Garuu amma ilmaanii wajjin naa ganda namarra olii gaddee deemtu boodawoon akka dhufee waa takka na godhees anis ilmaan kiyyarraa lubbuun xiyya tuttee jechuudha.
saniifu akka manna kiyyaa gabaabduu keessatti nama dhufee inshaallah achi ba'ee mana kiyya kophaa namni na argu jira mana namaa ammoo taate mana namarra deddeemee nama qoratee nama argaa jechuudha saniifu nama kophaadhaa barbaada inshaallah waan naa barbaada taa'ibaa baa kiyya maalisi kunneen kiyyas ta'ee kanatti qabeetiin taa'anii jechuudha qabuu tanan beektu taphatu baranii rakkoon danda'anii jechuudha inshaallah rabbiin boodara nuuf bal'isa du'aayi nu godhaadha nu jajjabeessaan isin jabbireeyyan xiyyaa nagayatti